wanni Itoophiyaa keessatti deemaatiin jiru akkasuma biyya ollaa Itoophiyaa keessatti deemaatiin jiru hedduu takka akka nama yaachisu. Uummata keenya akkasuma miskiina keenya akkasuma diinagdee waan adda addaa irratti gartee ka walumaan ilaallu ta'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya namni tokko gaafa biyya isaa ollaa isaatiin yookaan qeeqama gartee gara biyya biraatti waraanni tokko gara biyya biraatti socho'uudhaaf biyya keessa gartee wallageettiin jiraachuu qaba. Biyya keessa gartee waliigalteen jiraachuu qaba. Biyya keessa waraanni adda addaa naannoo fi yookaan gosaa gosaan maaliif adda bahuun nama barbaachisu. Kanaafuu murtee yeroo ammaa deemuu qabu wanni Itoophiyaa keessatti godhamuu qabu. Yeroo ammaa waliigaltee uummata Itoophiyaa guutuu keessatti mootummaa waliigalanii dhaaba kamuuyyuu waliigalanii haala biyya keessa jiru kamuuyyuu waliif galanii Itoophiyaa keessatti waliigalteen uummata Itoophiyaa dura mootummaadhaaf waliigaluu qaban jechuudha. Kana yoo walii kan galle taate gaaga'amni uummata gartee gara waraana biraatti seenuu duratti wanni uummata keenya miidhu, wanni uummata keenya gaaga'u akkasuma wanni Itoophiyaa gaaga'u, wanni Itoophiyaa miidhu yoo jiraate hanqina biyya keessa jiru. Hanqinni biyya keessa jiru waliigaltee waan hin jirre irra jira. Sabab sablammiin Itoophiyaa waliigaltee irra hin jiru. Gama kaaniin mootummaa waliin kan waliin dhageenye jira. Gama kaaniin kan mootummaa wal waraanuu jiru jira. Kanaafuu dura dursoo osoo waraana biraatti hin seenne Itoophiyaatti waliigaltee waliif godhanii araaruu yookaan gartee waan tokko irratti murteeffatanii waraana biyya keessa deemaatiin jiru, waraana naannoo irratti deemaatiin jiru, waraana naannoof naannoo wal waraanaa jirtu, waraana mootummaa fi naannoo wal waraanaa jirtu, waraana sabaaf sablammii walti deemaatiin jirtu dura qabbaneessu dursa jechuudha. Kun yoo hin dursine dura biyya keessaa ka hanqinni ka jiru taate gara waraana biyya biraatitti deemuun hedduu nama rakkisaadha, hedduu ulfaata. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dursaa mana keessaa waa gad tolfatta, dura mana keessaa gabbareedda, dura mana keessaa waa gad tolchita jechuudha. Yoo mana keessaa waa gad hin midhaafate yookaan gad hin tolfatin alatti gartee si dhiba jechuudha. Alatti gaagama sirra ga'a, hanqina sirra ga'a. Nu sodaa biyya ambaa osoo yookaan sodaa biyya ollaa waraana nutti deemaa jira osoo hin taane garuu biyya isaa keessatti hanqina biyya isaa keessa jiru hanqina sabab sablammii gama waraanaatiin deemaatiin jirtu amma gama kaanii waraanaaf sabab sablammii adda addaa waraanaa walitti deemaa jiru mootummaa fi sabni biraa akkasii wal waraanaa jirtu akkasuma riphee lolaa haa ta'u wama fedheeyyuu haa ta'u hanqinni biyya keessa deemaatiin jiru hedduu gaaga'ama mootummaa kana irratti fida jechuudha. Kanaafuu dursa biyya keessaan gartee waraanni kun dhaabbatee waraanni naannoo fi yookaan mootummaa fi humni addaa maalii jedhan kun yoo dhaabbate waliigalteen takka dhuftee gama tokkotti yoo deebite gara waraana biraatti siquullee nama dhibu jechuudha. Garuu ka biyya keessa waraanni biraa deemaatiin jiru ka gartee waraanaan gartee uummanni yeroo ammaa kana naannoo adda addaatitti akkasuma yoo amma fakkeenyaa yoo fudhannee abaa'oo jettamoo waraana TPLF wallageettii mootummaa jidduu jirtu qaqallattee jirti. Abaa'oon akkasii akkasuma humni amaaraa faannoon akkasii hanqina hedduu biyya keessatti mul'ataatiin jira jechuudha. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dura dursoonii gama ollaa keenyaa kanaas haasaa oowwaan deemaatiin jiru gartee yeroo ammaa kana Masrii Itoophiyaadhaa fi qophooftee deemaatiin jirtu. Somaalee wal mari'attee Somaaleedhaan karaa Somaaleetiin karaa biraatiin waan dha'uu hin dandeenyeef karaa kanaan haaloo Itoophiyaa irraa baachuu deemti. Garuu kanatti seenuun dura biyya keessaa tokkummaadhaan jabeenya ofiitiin Itoophiyaan guutuu wal qabattee waan kanatti garagaluu qabdi malee garuu akka faffacanii akka biyya keessatti faffacanii wal waraanaatiin jiran kanatti mootummaan waraana akkanaatii fi waraana biyya keessa deemaa jiruu fi waraana biyya alaatti waraana daangaa irratti yookaan waraana gartee biyya ollaatiin walitti deemuun hedduu takka qalbii namaa facaasa jechuudha. Kan akka facaafne yoo ta'u taate tasgabbiin biyya keessatti uumamaa amma fakkeenyaa fi har'a humna waraanaa gartee qondaalota abaa'oo kan durii hidhaa keessa jiranii gadhiisan jechuudha. Gama kanaanis balansii wayii ni jira. Akkasuma naannoo adda addaatitti hidhamtootaa fi akkasuma warrooti siyaasaatis mariidhaan karaa nagahaatiin as harkisaa uummata kana agartee haqlii sammuu isaanii hawwachaa gara uummataatti as deebisuudha jechuudha.
Yoo kun hin taane hanqinni inni mootummaan kun gama waraana biyya ollaatitti deemuu irraa hanqataa sammuu nama facaasa jechuudha. Akkasiin isin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhufne kana fakkaata. Gama biraatiin ammoo humni gartee waraana gartee Masrii ka Soomaaliyaa keessa buuftee haaloo Itoophiyaa bahachuuf bishaan Abbaayee jechaa Masrii haalota karaa kanaan bahachuuf Soomaalee fi Itoophiyaan walitti aartee jennaan sababa Soomalilaandiitiif karaa kanaan haaloo Itoophiyaa irraa bahachuufeeti jechuudha. Humna adda addaa kana waraana Soomalee keessatti buufattee taankii adda addaa waraana Soomalee keessatti buufattee Itoophiyaa dha'uuf qophooftee jirti jechuudha. Kana immoo ofirraa qolachuu fi humni keenyaa uummanni Itoophiyaa akkuma gaafa durii sanitti tokkummaadhaan socho'ee waan kana ofirraa dhoowwachuun dirqama jechuudha. Gama biraatiin humni Soomaalota illeen Soomalilaand yookaan Hargeysaa ka jedhamu suni uummata gartee mootummaa Itoophiyaa waliin jira jechuudha. Kan waliin irraa fottoqee rippaabilika ta'uuf biyyi Soomalilaand rippaabilika ta'uudhaaf mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galanii biyya beekamtee of dandeettee akka Eltiriyaatti achi baatee of jiraachisuu dandeettu takka waan ta'eef achi baanee jiraanna jettee gama mootummaa Itoophiyaatiin walii galanii waliigaltee kana bahara irratti walii mallatteessanii gama kanaanis isii faayidaa jechuudha. Kana isaanis gartee gama kanaan akkasuma Hasan Sheekh Mahmudii gama gartee Maqdashootiin dubbiin tun akkamiin nurraa citti Soomaleetiin akkamiin nurraa kutanii hoo jedhu kakkanaa kanatti deemaa jiru jechuudha. Hafuura waan deemaatiin jiru kun ammoo tokkummaadhaan yoo kaanii uummanni Itoophiyaa ka qolatu taate dubbii tana Itoophiyaa illee keessatti milkaa'uu dandeetti jechuudha. Ammoo yoo Itoophiyaa waliigaltee hin qabne yoo gama gamatti facaatee akkanatti gartee ufiyyuu biyya keessa akka wal waraanaa jirtu taatu hanqinni mootummaa kanarra gahaa miidhamilleen uummata kanarra gahaa gaaga'ama hedduutu uummata mootummaa Itoophiyaa kanarra gahaa jechuudha. Waan takka osoo hin buune ammuma kana ofirraa laallachuun barbaachisaa waan ta'eef kanaafuu gartee gama abaa'oo ta'ee gama gartee waraana fiinxaaleeyyii Amaaraa haa ta'u gama gartee waraana Tigraay uummata mootummaa Tigraay naannoo Tigraayitti yeroo ammaa kana hanqinni gama hedduunuu gama mootummaa kana jidduun nami dabarsee ilmaan isaa waraanatti oofu amma booda jechuudha akka isaaniitti. Miidhamni Itoophiyaa keessaa garuu miidhama Itoophiyaa uummata Itoophiyaati waan ta'eef garuu hin beekne ammas garuu nami tokko yoo gartee waliigaltee yoo hin qabaatin waliigalteen takka yoo biyya keessatti hin jiraatin namuu gartee waraana isaa sochoosee waliif irree waliif ta'ee walii gartee hirmaachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu dura dursoonii waliigaltee Itoophiyaa keessatti jabeennaan gadi ijaarratanii Itoophiyaa tana of danda'anii tokkummaadhaan biyya isii eeggachuun dirqama jechuudha. Kun ammoo kana ta'uu fi biyya keessatti araarrii fi yookaan nageenyi bu'uun qabaa waldhageettiin biyya keessatti jiraachuu qaba jechuudha. Sanbooda achirraa biyya ollaatti biyya isii dha'uu deemtu tanatti socho'uun barbaachisaadha. Tokkummaadhaan socho'uudha jechuudha. Itoophiyaan takkaa cabdeen beektu gaafa Xaaliyaaniifis gadi hin buune takkaa namni isii gabbuusee hin beeku takkaa namni isii cabsee hin beeku namni isii danda'us hin jiru ammallee amma boodallee namni isii danda'u hin jiru. Ammoo wanni isii murteessaa waliigaltee biyya keessaati. Biyya keessaa yoo hanqinni jiraate humni waraanaatis akkasuma ilmi namaa kunis namni waraana deemus Tigraay dhaabuuf mallatteeffame hojiirra oolchuuf mootummaa federaalaa wajjin hojjechuuf akka rakkate gareen TPLF Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu ibse. Dhibdee keessaan kan qoodamee fi gareen TPLF Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu har'a galgala ibsa kenneen mariisiftoonni haala keessoon tumsa dhabanii waliigalteen Pretoria hojiirra ooluu hin dandeenye jechuun himateera. Miseensa hojii raawwachiiftuu garee TPLF kanaa kan ta'an Dr. Fisaa Habtatsiyoon gaazexeessitootti kana jedhaniiru. ካፍቶም ቀንዲ መፈላለይ ነገራት ሓደ አተገባብራ garaagarummaan guddaa waliigaltee Pretoria kan ilaallatudha. Akkuma beektan waliigaltichi raawwatamuu hin dandeenye. Hojiirra kan oollee kan ta'eef ammoo sababiin baay'ee jira. Inni tokko rakkoo uumama keessa ka'udha. Kan biraan ammoo mariisistoota irraa kan dhufudha. Tigraay waraanatti akka seentu sababa godhe irratti jijjiiramni jiramoo hin jiru kan jedhu eenyutu taajjabaa kan jedhudha. Kanaaf humna kanaa wajjin haalli tumsu jira. Kunneen wal tumsurraa kan ka'e waliigaltichi hojiirra ooluu hin dandeenye. Bu'uura waliigaltee kanaa kaasuu dandeenya.
Fakkeenyaaf dhimmi waliigaltee bu'uuraa tokko walabummaa kabajuu kan ilaalatudha. Dhimma kana irratti TPLF ejjennoon isaa ifadha. Waliigaltee Piriitooriyaa irratti ifatti akkuma taa'e garaagartummaan yoo jiraate illee karaa heeraan furamaa jedha. Boodara garuu akkam ta'aa jira? Gama mootummaa federaalaan maaltu ta'aa jira? Dhimma Tigraayin qooduudha. Yoo danda'ame immoo gara iddoo barbaadamutti geessuudha. Kana qabatamaan argaa jirra. Waliigalteen Piriitooriyaa akka raawwatamu gama Tigraayin qaamni kutataa hin jiru. Diinni keenya kaleessaa michuun keenya irraa karaa barbaadeen akka hojiirra oolu hin barbaannuudha jechaa jirra. Farra waliigaltee Piriitooriyaati jennee amanna.